akkasitti mici hojii ture eega hojii ture booda isiisan dhiiseetiti tabiraa lallatee jechuun waa meeqa keessa jira? Waa meeqa keessa jira dhugaa? Waa hedduu keessa jira. Aywa. Amma fakkeenyaaf wanni hedduun keessa jirtu namni tokko yoo niif intala takka hojii ture hariiroo jaalalaa keessatti waliigalee waan fedhe godha. Waan fedhe godhuu danda'a. Wal fuuna fuulee duraaf wal fuunaa jecha jiruun jechuudha. Suni utuma ta'eyyuu sun afaaniin ta'e utuma ta'eyyuu ani bisheen bilbilaani malee kan haasofne qaamaan wal arginee wanti nu wajjin haasofne wanti nu walii galle hin jiru namni waliin nu arges hin jiru walittis dhufnee qaamaan wal dubbisnee waliin argin. Silaafuu an akkuma arge bakka nagetti. Konni salphaadhaan uumaa si barbaadan. Duuba konni salphaa si barbaadan. Egaa jaalala fakkeenyaaf an amma yoo tarii yoon miccoo tokko dhiyaadhee miccoo san waan hin godhu godhe tarii nama dhalaan akkaan nama jaalatte maqaallee sirra qabu dandeessi na gudeetellee jechuu dandeessi na wajjin rafee jechuullee dandeessi akkasumas yookaan immoo adii takka wajjin seenne jechuu dandeessi ulfaa illee jechuu dandeessi dhalaan waan fedhe jechuu dandeessi. Waan baay'ee haasa'uu dandeessi dhugaa. Duuba bilbilaan wal bira dhufne maasi barbaaddi? Bilbilaani kan haasofne utuma maasi barbaadan isii qofaa miti micoonni boochii ni maraatti lafaan af dhoyti lafaan af tumti maal korra argite maalirraa na argite anaaf jecha akkas taate okay maal wanni raawwatan kun fakkeenya wanti raawwatame tokko iyyuu hin jiru amma waliin agarre bilbilaani kan haasofne yoo jecha afaaniitiif jecha namni kamaraatu ta'e beekuga akka jabasi barbaadan jaanii feegi lubbuu ta'e amma osoo hin dhufini mana kanaa hedduun taa'anii hayi deemu sirraa dhorkuun danda'ani nama kudhani nama kudhani yooli amma beektaa duraa mucaa tokko kan dhufee na fuudhe tokkotu jira isa biraan deemee ture achiis immoo shakkeen atitti as deebi'us immoo ergan dhufee immoo Maammad ergan argadhe yeroo dheeraa ergan hordoftoota irraa ture jedhe asii maamma wajjin sosocho'aa ture amma gaa mee ayyee mee akkam godhan an kuni badii maaliin qaba maaliin bal'eessee jennaan dhiiraa dubartiidhaan namni lafaa ka'e akkasumatti wal kakaasee isa qabuu qabna isa kana godhuu qabna isa qabna maaliin godhe maaliin wanti jaamu anamma gurra hijaa wanti dhagee waan hedduudha. Egaa na hordoftoota keenya akkuma laaltanii gartan kana mucaan kun rakkoo cimtuu irra jira dhugaa rabbii dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa inni nama nagayaati nama oromummaadhaaf illee taatee quuqamee gartee waa hedduu isaanii wajjin nagayaa fi gartee tasgabbiidhaan nama hojii jiraachuu danda'u tokko isaanuma wajjin jiraachaa ture jechuudha. Sababii micciyoo tana jaalachuutiin gartee rakkoo cimaa akka isarra ga'uu deemuu fi manni ijoolleen tun ammaas ijoollee waan hedduu gootu fakkeenyaaf durriyyeenis keessatti jiranii saayiba durriyyeeti jechuudha durriyyee qaban isaan osoo hin taane durriyyee hedduu qabanii ijoolleen tun isa kana akka malee godhuuf teessii isinilleen akkanumatti itti ilaalaadha ragaa ta'aadha koomentii jalatti gorsaadha bilbilallee gartee bilbila isaarra bilbilaa fi narraa gorsaadha mucaa atis gorsan dhageessuuti. Ijoolleen akkasii walii galtee isa kana badiin qabu barana gorsa kee kanan fudhadhu osoo badii qabaadheeyyu an duraaniyyuu nama dhaggeeffadhu duraanoo of eeggataan deemte hawaasni kiyya na beeku hordoftoonni kiyya hundi na beeku si galee keessattuyyuu immoo jechuudhaan dubartii wajjin haasa'ullee baay'een isaanii dubartii bira gaafa hanga wamma anamma akkaate nama gaarii taataniin beeka akkaate nama wajjin hariiroo nagummaallee oomtullee niin beeka kana dura immoo kana jees hin shakkine amma immoo ani akka waan ati fireendummaa tana keessa gartee micciyoo tana akka malee goote jeetiin an waan uumame hin beeyne jeetiin hiraaru jira malee bilbilaan yookaan bilbilaa wal jaalatanii bilbilaa wal liisan jechuun ajaa salphaadha namni kana jeemboo micciyoon boocheen lafaan iftumti qaamaan lakki qaamaan namni wal argan jiru amma adeemsi jaraa qaamaan akka nama rakkoo biraa isheerraan ga'ee isheer ka badee wanti akka kanatti fudhata garuu adeemsi kiyyaas akkas miti maaliif gaa'elan ijaarradha yoon jedhe kun qophaa kiyya osoo hin taane hawaasa kiyya wajjin raawwadha jedhiitiin akkasitti osoo waama kanaan sirreeffadha jedhee manaa ba'ee karaarraa maqee as gara jalaa baqadhee lafee ta'ee dhufaa jira lafee ta'ee qoore inni na keessaa xuutamee jechuudha. Kanaafuu maanta wakkaan shinjee kana godhe. Aga danda'ametti rabbitu nama eega beektaa. Alaa kullee haaluma hundaafuu wanna beektee laa dhugaa koorra dhaabbadhee na deema bitaattis mirgattis rabbiratti hirkadhee socho'a garuu eeywa dhiibbaa namni doorsisa namni akka takkat jedhu kanaafi keessi koo naasuun qabu.
yoommoo na dararesi namni sobaan na darara taanaan Rabbi irratti rabbitu naa kafalanaaf yoon humnatti dhabellee waan Sigale? dhugaati. aywa akkasii amman dhaggeeffadhu saatiin kun meeqaan isaa iyyuu naa galaa hin jiru guyyaa meeqan turee dhufee kan amma adda baafataa hin jiru Amma ififuu maaliif mataan na jeeqameera osoon karoora meeqa toora galchee qabadheeru wanti kun na mudate hedduu tokko nama jeeqee anuu na jeeqee jirti. aywa amma ergan kana ta'e haasofni illee harkaa bade as deebi'ee illee hordoftoota kiyyaan maalan jedhaan gaafiinati ta'e hayya maaliin godhe Ammaati waan gootu uummanni kun anamma dubbii dheertullee haasoo hin fedhu ni beektamii amala kiyya uummanni kun si miidhaa nama dhagayii uummanni kun si miidhaa takka ammoo ganda jijjiiradhu na biran dhufinan ani isa akkana godhee naan jedhani hay duuba amma fakkeenya bakka meeqan jijjiire rabbee dheessatti jijjiira kanaan dura ni beekta bakkan ture yoo beekte fakkeenyaaf Yusuuf faa biran ture achitti illee wanti narratti raawwatamin hin jiru jaruma waliin waanuma jarri ta'aniin ta'aa ture achi immoo ergan deemee jedhee kophaa wayii ba'e hojii wayiin argadhadhe bakka sana dhaqee ture hojiin sun cufame hojii sana dhiiseen immoo achumatuun ta'aa jiru hordoftoota irraa turee deebi haala akkasii keessan jira kanaafan isinirraa badee jedheen deebi'ee immoo isaaniif ibse achii ka'ee immoo ammas ergan turee jedhe abdii tokko bira deemee abdoo tokko bira deemee achii deebi'e achii deebi'ee Mahammad bira dhufe Mahammad manni kiyya kilaafiin kiyya duuba kanan seenaa ture asii Mahammad jira jennaan nama gaariidha jedhanii akkasitti odeeffannoo tokko naa kennanii ijoolleen onlaayiniirraan wal barsiisan achumaan itti wal baree isa bira dhufe ergan isa bira dhufe nagaan jiraataa turre nagaan haasa'aa turre illee du'aa illee goonee ofii kadhannee hawaasaa hordoftoota keenyaa hundaafuu waliin godhaa turre isa waliin garuu gidduudhaan guyyaan asiisa biraa ba'ee waan ta'e raawwatadha jedhee guyyaa aruusa kootiifin qophii wayii qopheeffadhe jedhee gaafan deemu rakkoon kun na mudate balaan kun na mudateemi tole gaafanan immoo akkasii sanaan karaarraa qabamee fagaadhee achi as deebi'u karaan harkaa badeera dhufee manatti deebi'uun falanatti ta'e achumaan iyyuu immoo Haliimaan illee Mahammadiin lolteedhan mageen bakka hin taane si geesse moo akkamitti jijjiiramtee akkamitti amalli kee kan duraa miti dubartii biraa jaalattee maalii waan baay'ee keessa galchitee wanti isheen haasaa turte tokkoof lama miti jedhan isheen akkasuma tokkollee saayitti ishee dhuftee dhiira akkamitti amantee ofii keetii mana teessee dhiira akkamitti isa jarri anaa jecha loluu dhufan ana loluu isa jarri dhufanu situ dubartii waammate jettiin Haliima akkas jettee isarratti jeequmsa kaastee Mahammad jeequmsa jabaa keessa ture